duraan dursa komii laman qaba. Tokko obbo Baqqalaa fi Jawaar irraan qaba. Oromoon safuu qabdi nuti amma stateless and lawless keessa waan jirruudhaaf manguddootaan bullaa, qeerroodhaan bullaa, kanaadhaaf namoota manguddoodhaan eebbaan otoo hin jalqabin dhuftaniitti seenuun keessan komii guddaadha. Kabra warra sagantaa kana qopheesse aga har'aallee caasaan TPLF keessaa hin baane. Maaliifan kana kaasaa otoo isin hin dhufiin dura asxaa TPLF tu duuba kana keessa ture. Amma ka'eera hin kaasifne ni jijjiirre itti yaadameetu malee namoonni kana qopheessanii warrumaa ogummaa kanaa qabanidha. Itti yaadanii hokkorra akka uumamuudhaaf alaabaa TPLF paartii TPLF duuba keessa maxxansanii turan. Kaasaa innaan kaasan deemu. Isuma kana wajjin wal qabatee yeroo har'a waboon haa hiikkatu mana hidhaatti haa galu warri jedhani warra dhiiga Oromoo dhangalaasee itti gammadu itti farrashu isaani maaliif 83 kaasee qabsoo kana keessa dhiyeessumatti dulloomne mana hidhaatti dulloomne kanaaf dhiirri ijoolleen ergasii dhalatteetu har'a du'aa jira waboon haa hiikkatu mana leenjiitti haa galu jechuun gabrummaa filachuu gabroomu amma kaduraa qeerroon gararraati ka jedhe obbo Lammaa fi Abiyin bilisoomse ka jedhe isaan qeerroon bilisoomse amma garuu waboon haa hiikkatu jechuun maal jechuudha gabrummaa filannaa jechuudha. Kabraahi gabraanto warri kana jedhanillee warra gabrummaa filatani maaliif namoonni kaasaniiru manifeestoo abaa'oo yookaan maaloosaa keessan deebi'u warri kaasaniiru mirga dhala namaa qofatu hin taane mirga bineensaallee natural resource conservation dhaafillee dhala warra Afrikaafillee inni qabsaa waboo malee ka Oromoo qofaa miti. Kanaaf waa'ee waboo baay'ee kaasaniiru irra deebi'u maaliif kan bilisummaa barbaadu hundumtuu waboodha. Kabra gaaffii inni guddaan ani kaasu ilaalcha paartilee Oromoo naannoo kana jiranidha. Har'a paartilee dhuma keessa warruma galmooftanii jirtanii Obbo Baqqalaa sinis jirtu kanneen biroos jiru paartileen Oromoo tokkoffaatti wal faana haa dhufu erga jedhame yeroo baay'ee kaa'aa jiru yoo tarii siistemni kun itti fufte filannoof dhiyaatte Oromoon hunduu abaa'oo ta'eera filannoodhaan nu kuffisa jedhanii namoonni tokko deeggartoonni paartilee keessanis paartileen kanneen biroos waltajjiitti ifa ba'anii faallaa waboo faallaa bilisummaa Oromoo kanneen kaasan jiru isaan kan akkamitti ilaaltan isin maqaa dhabaan waltajjiitti dha'uun barbaachisaa miti dha'uun hin danda'an. Faallaa abaa'oo faallaa bilisummaa Oromoo faallaa qeerroo warri kaasaa jiran jiru paartilee dhuma keessallee ka'anii maaliif ta'a kuni asuma wal qabatee gara Jawaaritti dhufa waggaa sadan kana dura mucaa waggaa 10tu televiziyoonii ilaalla baabbaa jedheen oon jedheen pirezidaantiin Oromiyaa Jawaar Muktaaridhaa jedhe jennaani walgayii irra wayii irratti hin kaase akkas jedhee na gaafate mee adaduma bartaa obsiin jedhe amma har'a gurbaan sun bare mucaa waggaa 13 jamma maal jechuufan kaase aktiivistoonni kanneen an duubarraa ka'e aktiivistoonni achi keessa jiranii har'a aangootti dhufanii faallaa Oromoo faallaa bilisummaa Oromoo ituu humbanaa Oromoo raayyaa asabu Oromoo siikoo mandoo jedhanii waltajjiitti ba'anii Oromoo adda baasuuf jiru. Warri kuni qarshiidhaan baay'ee waa'ee Oromoo waa'ee hiraarsa Oromoo soft copy isaati beeku malee hard copy isaa miti. Maaliif jarri kuni yeroo Oromoon dhiigu yeroo inni kan dhiigarraa tuqu soft copy isaa beeku malee hin dhiigne hin hidhamne hin raafamne hin buqqaane hin miidhamne kana jechuun maal jechuudha aktivistoonni faayidaan qaban jechuudha miti. Keessumaa Jawaar ka fuuldura kee taa'u OMN dabalate wantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo qofa tan taane East Africa illee sadarkaa half away
deemeera bilisoomsuudhaaf. Kanaaf gahee qabdu. Garuu har aangootti dhufanii achi muudama aktiivistiin ta'a gorsaa lammaan ta'a jedhanii warri ta'anii qabsoo miidiyaa OMN qofas OBN irratti miidiyaa Itoophiyaa televiziyoonii irratti illee faallaa Oromoo kaasaa jiru. Aangootti dhufanii kanneen duubarraa mucayyoon kaafteetti wantoonni baay'een kaaniiru. Kun akkamitti ta'uu danda'ee laata? Isumatti waltajjii dhiisuutii wal qabatee. Kabraa wannumti baay'ee nama gaddisiisu yeroo har'aa Oromoo lafa kanarraa balleessuudhaaf universalism yookaan unitary system kaasuudhaaf dhiyoodhuma torbee darbe keessa barattoonni yuunivarsiitii bakka adda addaatti ramadamanii afaan Oromoo irratti kan duraan afaan Oromoo ministeerri barnootaa ergu maal jedhee erge Ethiopian language Ethiopian nationalities and the people's language jedhee afaan Oromoo erge meelaalaa kana there is course behind this philosophy afaan Oromoo jechuu qaaneffachuu otoo hin taane tuffachuudhaan afaan nationalities and the people's language jedheetu achitti ramadee ijoollee 70 erge afaan Oromoo dhiisee. Kanoo akkamitti ilaaltusi? Moo dhuguma paartiilee sana keessa yookaan immoo akkuma waa'ee abaa'oo aangoo nuun laanne aangoon abaa'oo filaatamne akkuma warra kaanis kanneen biroos xiqqoo xiqqoo funyaan qabsiisaniiru. Quufa abbaa qotataniiti waan ishee quufa abbaatu qotataniiti waa xiqqoo qabsiisan warra aangoo barbaadu moo sanumaaf callista moo kana beektu laata? Kuni genocide isa guddaa. Sadarkaa biiliyoonii hedduutti kan ramadamee jiru uummanni Hararrii sammasuma buqaa jira. Uummanni naannoo gurraacha bishaan gurraachaatti ija kootiin naqee ergeera. Uummanni haraas ditaa jira baay'ee nama gaddisiisu keessa jira. Sadarkaa nama kana jiru eessa dhaqe qarshiin suni? Asumaan eengadduma suma naannoo Saasiggaatti nuti namoota muraasa wajjin OMN wajjin dhannee qaamaan dhaqnee ilaaleera uummata naannoo hanga Saasiggaatti. Uummanni gargaarsa gochaa jira. Gargaarsi sun uummata sana ga'ee jira. Ammallee dabalee gaaffii tokko kan obbo Baqqalaafaaf yookaan paartiileedhaaf kaasu abaa'oof wajjinii walitti dhufuudhaaf bilisummaa Oromoodhaaf kan umurii isaa guutuu bosonatti gube baala nyaacha baalarra ciisaa ka gube waboodhaaf bilisummaaf akka inni dhama'aa jiru beektu isaan bira ilaalcha isaanii walii galteen durumaa jirti. Siyaasni saayinsii mataa isaa qaba walii galtee jirti walii galtee sana agamta akka namni baay'een beeka isa sana hojiirra oolchuudhaaf agamitti agam dhiibbaa gootu jedheen gaafadha. Kana jechuun maal jechuudha? Dabeessi umurii isaa guutuu du'aa oola gootni gaaf tokko du'a. Galatooma. Gaaffiin kun ni guddaa fi guddaan mootummaan hiikkannoo abaa'oo barbaachuu isaa dura warra isaa hoogganaa turan warra ummata Oromoo duguuganii fixaa turan seeratti dhiyeessuu dadhabee utuu jiru abaa'oo hiiksisuuf maaf ariifata? Taansee waa'ee seera barnoota haaraa ba'aa jiru irratti afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'utu jedhee qeerroon qabsaa'ee itti du'aa jirutti afaan Oromoo kutaa 6 booddee akka hin baranne godhamaa jira seerri ammaa ba'aa jiru kun. Engadda miidiyaatiin dhageera ministeerri barnootaa waan jechaa jiranii ይጠቅማል አማርኛ ይጠቅማል jedhamaa jira. Qooqi kamiyyuu hin barbaachisa sirriidha. Afaan Oromoo hin barbaachisu. Maaliif ummata bal'aatu haasaa Oromoo alatti illee ummata miiliyoona 10 oltu haasaa jedhamee tilmaamama. Afaan kana gadi buusuu miti kan kana gochaa jiru immoo eeudha jijjiirama amma dhufe keessa jirra warra jedhantu gochaa jira keessa beeku jechuudha kan. Afaan jechuun kan eenyuyyuu wallaale miti. Eenyummaa saba tokkooti afaan jechuun afaan quncursuu jechuudha. Waggaa kutaa 6 booddee hin baratamu jechuun. Gaaffii koo kanumadha galatooma. Baargamaa baatee biyya keetti dhufuu kee har'ammoo Naqqamte keessatti argamtee rakkoo jiru kana hubattee akkatti hojjettuuf fudhattee galtu baga nagaan dhufteen jedha. Baqqalee Garbaa immoo haannalate Wallaggatti lixa Wallaggaattiidha. Haa ta'uuti biyya kee kan ejjenne akka asin geenye akka uummata kana garre
akkaara kennu bifne taatee guuteetti deebite guuteetti si dhowwamee deebame baga nagaan dhufteen jedhaan kanumatti aansuudhaan yaa obbolaa ko baga nagaan wal geenye har'a immoo uummanni Oromoo otoo dhumaa jiru otoo du'aa jiru uummata keenya ilaallattanii dhufuu keessanii baay'ee isin galateeffanna. Maaltu ta'e isaarraa maaltu ta'e takka addaraashaa jedhame deebisee immoo isteedemii jedhame maaltu ta'e kanaan dura uleen nurraa fudhatamee eeboon nurraa fudhatameera har'a immoo iskiriiptoo nurraa hunaanan gizachi galluyyuu iskiriiptoo nurraa hunaanani anuu iskiriiptoo gochisi gateen dhufe gizee isin dhuftan sana immoo iyyuu jedhee fiigee ta'in gahee carraa kan argadheera. Ilaamee obbolaako har'a Wallagga ufollaalee miti ufirraa deebisuu dadhabee miti kan nu ajjeesaa jiru kan inni nurraa hiikkachiise kan nu ajjeesaa ture Opidoo har'as immoo akka inni waliin agarre gochaa kan jiran shira kan xaxan mee as keessa warri asaa galan jedhan warri Opidoo bushaa jiran zoonii kana bushaa turani mee jiru laata Oromoon kana ta'eera Oromoon rakkateera Oromoo warra balaan kana gaheera jedhee dubbatan jiru laata as keessa hin jirani kaalidheen gadda nu dubbisaa koottaa gadi baa gaaffii isin gaafannaa isintu nutti aanaa hoogganaa keenya irra keessaa mootummaa keenya nu gaafadhanii gaafatte baanni mooyyuu sinin dubbifnu jedhanii gola keessa dhokatan. Eegaati namni yeroo du'u ijoolleen gizee duutu itti baaneen isaan nan iyyuuf hin jiru ta'e yoo ta'e hangaafatuuf hin jiru yoo ta'e uummanni kun taa'ee malaaluu qaba hiriira bahee gaafachuun dirqama nutti ta'eeti malee hiriira yaannee jeequmsa uumuuf kaanee miti. Ilaa obbolaa kun ilaalaa ijoollee wallaalaa dhume hin gadda ilaamee gaaffiin keenya guddaan ani haasaan dhiyeessu obboloonni keenya baay'ee kaasaniiru tokko hidhannoon uummata keenyaaf haa kennamu. Lama haaromsi Opidoo keessatti hin taane lamaan haaromeera jedhaa bahu malee achumatti namoota achumatti tuqaa turanii namoota achi ol bahanii hin dagana faallaa dhala Oromoo faallaa tokkummaa Oromoo warra afarsan achira kaawwatee taa'e asiitii garuu diigamee jira an keenya hundi bulchaas hin qabne gaafannee deebii hin argannu misooma keenya hojjetaa hin jiru isaan hundi duugaa jiru isaan hundi ajjeesaa jiru deebisanii kanaaf atattamaan warri musinnaa keessa zafaqamanii akoraafii Opidoo nu keessa ba'uu qaba silxaana gadhiisuu qaba kanumaan nu keessa ba'uu qaba silxaana gadhiisuu qaba isin immoo kanatti hojjechuu qabdu hannu barbaachisu paartii 5 paartii 6 paartii 4 miti kan nu barbaachisu paartii Oromoo tokko bicha nu barbaachisa paartii Oromoo tokko kun immoo paartiin Oromoo tokkichaa kun immoo iyyuu kan abaawoodhaan addatti dhiibee osoo hin taane abaawoon amma ta'e kan deemu ta'uu qaba. Kanaaf ergaa keenya kanaan dhugaa isinis irratti hojjedhaa inni bilisoomna duubatti hin deebinu kana booddee eenyuun hin bitu galatooma. Juwaarii waan hin galateeffachuu barbaadu OMN gizeenni foddaa televezyiinii banee gizeenni nuuf gadhiise. OMN foddaa televezyiiniitii fi Juwaar obbo Juwaar jechuudha. Obbo Juwaar jechuun miti mucaa koo jechuudha waan hin dhale natti fakkaata. Uummata eeyyeen haa ta'u gaachana ijoollee keenyaadha Juwaar. Adda duree ijoollee keenyaadha waan ta'eef foddaa OMN inni banuurraan kan ka'e ijoolleen keenya garbummaa jalaa baana jedhanii waggaa 2 dhiiga isaanii dhangalaasan. Keessatti wanti baay'ee nama dhibee nama ajaa'ibu ijoolleen magaalaa Naqamtee dargaggoonni magaalaa Naqamtee afaan meeshaarraa utuu hin sodaatanii hudduu duuba hin deebi'in hiriira guddicha magaalaa Naqamtee irratti biyyattii irratti labsame irratti utuu isaan fooqii irra taa'anii asii gadi rukkutanii utuu isaan kallattii arfaniini meeshaan asin irratti dhuga'u ijoolleen magaalaa Naqamtee dhugaadha bilisummaa isaaniif hudduu duuban deebine lubbuu isaaniis hin qusanne
dhiiga isaanii dhangalaasuurraas ududuba hin deebine dhuguma ijoollee keenyatti hin koorras hin boonnas ijoollee Oromoodha waan ta'eef. Haa ta'u malee obbo Juwaar jechuu koodha. Maquma keenyas si waama mucaa koodha waan taateef dhiifame. Biyya halaa gizee jirtu foddaa televiziiniitiin amma kana Oromiyaa muluutuun ta'in Itoophiyaa sochooste. Amma maaliif Finfinnee galtee Oromiyaa galtee afaan kee qabattee OPDOtti dabalamtee kanatti teesse. Maalifidha? Kaleessoo biyya ormaa jirtaayu ijoolleen keenya nu jalatti dhumanii abbaan barbaade nu jalatti fixeennaanii biddeena gaddaa nyaannee wayyaa gaddaa waggaa 4 waggaa 5 uffanne. Arramoo maaliif dabalata uffannaa? Arramoo utaati biyya keessa galtee jirtu maaliif ijoolleen keenya waggaa 10 nu jalaa dhumti? Maalifidha? Maaliif meeshaan kun maaliif nurratti ijoollee keenya irratti maaliif yeroo hundumaa daqqanama? Maaliif maggarajaan dukkanaa maaliif ijoollee keenya irraan ka'u? Maalifidha? Maaliif dubartoonni Oromoo warri qabeenya isaanii irraa buqqa'anii maaliif barandaa irratti da'umsa da'u? Maaliif da'anii waan uffatan dhabu? Maaliif da'anii waan shaayii tokko maaliif dhabu? Dhugumaani ati Oromiyaa keessa jirtaayi? Dhugumaan Juwaar ijoollee keenya fuula dura buutee jirtaayi ati jirtaa? Sin gaafadha gaaffii. Dhugumaan ijoollee keenya fuula dura jirta yoo ta'e nurraa dhaabbatu baqa hingaa. Nuun kana booddee dubartoonni Oromoo taane utuu jirru biddeena gaddaa nyaannu. Biddeena gaddaa nyaannu nurraa dhaabatu baqa. Inyaannu biddeena gaddaan barbaannu kana booddee ijoolleen keenya du'aa geessu. Ijoolleen keenya ifattaa baatu. Maaliif nu fixxu? Tara maaliif nutti qayyaramtu? Obbo Lammaa Magarsaa kaleessa gaafanni ummata Oromoof nan dhaabadhe gaafanni jedhu bilisa baane ijoolleen keenya du'a jalaa baatee jen foddaa televiziinii jala irriba keenya dhiisnee foddaa televiziinii jala bulla turre nuun gaafa Dr. Abiyyi filatamu utuu rafee dubartoonni Oromoo raftanii tuulaata yoo as keessa jiraattan ankaraa gootti hin rafne. Dr. Abiyyi yoo filatame Oromoodha ijoolleen keenya du'a jalaa ooltii laata jenne. Du'a baraaramtii laata jenne afaan meeshaa jalaa baatii laata jenneetu Dr. Abiyyi akka inni filatamu eeguusaa fi foddaa televiziinii jala bulle filatamee bee maaliif fuula isaa nurraa galagashee Oromoo miniinne? Maaf nurraa galagala inni kaanoo hormatee meeshaa nutti galagashete ijoollee keenya nu jalaa fixa. Erga waan Oromoodha jedhee ol ba'eef ani isinii dhaabbadheera erga jedhee maaliif ijoolleen keenya umurii waggaa 12 maaliif nu jalaa duuti? Waraana isaanii warra gubbasii gadi nutti erga yoo ta'e waliin makanii nutti ergaa jiru. Wanti waliin isaanii hin beekamne Makalaakaa jedhee komaandii poostii jedhee waliin makee nutti ergaa. Warra afaan isaanii hin beekne warra gurri isaanii jecha keenya hin dhageenye achi gadi nutti erga gubbas taa'e maaliif ijoollee keenya nu jalatti fixu? Ijoolleen keenya tokko hamminaan wanta hiriira ba'anii qaban kashalabbees miti saamtuus miti hattuus miti ijoollee bilisumaaf qabsoofnu qabna nu.
ijoollee bilisummaaf qabsooftu, ijoollee mirga isheef qabsooftu, ijoollee mirga uummata Oromoof qabsooftu deenyee qabna malee kashalabee faktu deenyee hin qabnu nu dubartoonni Oromoo. Kanaafiyyuu makalaakaa jedhee gubbasi gadi nutti gadi fe'u ijoollee keenyarraas haa dhaabu, ijoollee keenya warra bosona keessa jiranirraas haa dhaabu. Ijoolleen keenya warri bosona keessa jiranii gadamee keessa keenya keessaa warra ba'anidha. Warra nuun ji'a 9 garaatti baannee nu keessaa ba'anti bosona keessa jira malee ergifama biyya ormaatii dhufanii bosona keessa hin jiran. Maaliif hiikkatu? Maaliif meeshaan haa hiikkatu jedhee maaliif irratti labsii labsa gad deebisee obbo Lammaan inni dhugumaan Oromoodhaayi isumayyuu qoradhaa ol deebi'aati. Isumayyuu ol deebisaa qoradhaa dhuguma Oromoof dhaabate yoo ta'e ijoolleen keenya warri caakkaa keessatti rakkatanii umurii isaanii dirresi warri rakkatan gadi ba'anii obbolaa isaanii taa dabalaman kunoo guutanii jiru. Obbolaa isaanii taa dabalaman obbolaa isaanii wajjiniin haa qassaan rakkina keenya nuuf haa hiikan. Du'aatii armooliin keenya obbolaan keenya laga sanatti dhumanii utuu adda bilisummaa Oromoo achi jira ta'eeti hin dhuman turan ijoolleen keenya maatiin keenya. Hin dhumani warra hergama isaanii nurraa qabantu warra hergama Oromoo qabantu erga warra Oromoo irrattis kaleessa dheengadda shira isaanii xaxaa turantu dhaqee achi dhaabatee nuuf iccisiisaa tura malee jira malee utuu adda bilisummaa Oromooti caakkaa keessaa bahee dhaabatee nuuf falme ta'e qabeenyi keenyas hin gubatu, ijoolleen keenyas nu jalatti hin dhumtu, dubartiin deessee lafa bultu hin dhabdu. Nan dubbadha Jawaar dhugumaani gaafa OMN foddaan isaa gaafa inni cufamu waan warri TPLF ayyariidhaan rafarrafanii nu fixan nutti fakkaata. Waan ati nurraa dhibamtee naan nu fixan nutti fakkaata. Gaafa obbo Baqqalee Garbaa mana hidhaa galee mana hidhaa keessatti yeroo abiddi mana hidhaa qabatu waan inni du'ee naan nuun qofaa keenya bakka irratti hafnee nutti fakkaate. Waan nu meedaa irratti hafnee bineensi nu nyaate nutti fakkaate. Gaafa inni hiikamee garuu akkamitti akka uummanni Oromoo ilaale anoo hin beeku. Anuus akka isaan agalaan jiru. Garuu obbo Baqqaleenis mana hidhaatii kanan dumaa nuuf jedhanii dararamanii abidda boba'u keessas darbanii rakkina kana hundumaa keessas darbanii ifatti ba'anii isiniyyuu hin teessanii. Isiniyyuu dhiiftanii teessanii obbo Baqqalee. Isinuun teessanii. Isiniyyuu uummata Oromoof iddoo bu'aa waan jirtan natti hin fakkaatu dogoggortaniitu. Dogoggortaniitu. Maali? Isin miidiyaa cufattanii balbala keessa cufattanii teessanii naan allaattiin meedaa irratti nu fixaa jira. Eenyutti iyyannaree? Lammaanoo siimii isaa cufatee taa'e warra isa jalaa wajjin anitti mannu hin qabnu isinis foddaa televezyiinii irraa fagaattaniitu amma uummanni Amaaraa televezyiinii banatee xaabaa banatee wanta hundumaa dabarsaa oolu OMN dabarsaa jira Jawaar. Qorateera rakka uummata Oromoo seenaa uummata Oromoo qoratee OMN dabarsaa jira. Kanaafiyyuu OMNs ol deebi'aa qoradhaa namni bishaanii OPDO'n kubbaayaan itti dhuge keessaa namni bishaan achi keessaa dhuge namaaf hin galu. Ol deebi'aa kan keessaniyyuu OMN qoradhaa eenyuun akka achirra kaawwatan daaniktera achirra keewwatan qoradhaa bira ga'a. Garuu nuun asitti Oromooti silxaana irra ba'e sababa jedhamuuf awwaalamnee dhumuu qabna. Kanaafiyyuu amma dhaamsa xinnoon isinii dhaama malee fixaa jira. Kanaafiyyuu obbo
Baqqalee Garbaas Juwaar Maammadis ol deebi'aati waa'ee uummata Oromoo waa'ee ijoollee Oromoo waa'ee qeerroo Oromoo waa'ee dhiigni ishee dhangala'u waa'ee qabeenyi keenya badaa jiru waa'ee daangaan keenya dhiibamaa jiru waa'ee ijoollee haati dhala ishee dhabaa jirtu waa'ee dhalli haadha ishee dhabaa jirtu waa'ee qabeenyi keenya gubataa jiru waa'ee adda bilisummaa Oromoo caakaa keessa jiru ol deebi'aati Lammaa Magarsaa wajjin haasaati murtoo isaa fuddaa televezyiiniitti nu dabarsaa kanan isinirraa eega galatooma. Amma sa'aatii nu nama jirru Baqqalaas faarsuu miti Jawaaris faarsuu irra hin jirru. Yeroon itti wal faarsinu guyyaan isaan geenye. Eegammoo rakkoo uummata Oromoo ilaaluudhaaf hordofuudhaaf dhuftan erga ta'eeti walitti haasofnee miidiyaatti nuuf darbuudha malee isinin illee qabanii hidhuu danda'u. Isinii gala miti. Achirratti waan hin dubbachuu barbaadu rakkoon akka Oromiyaa guutuutti iyyuu jiru waa'ee waraana bilisummaa Oromoo fi waa'ee abaa'uuti. Kanaaf egaa waraana bilisummaa Oromoo kan hiikkachiisuu danda'u dhimmi inni hidhateef sun qeerroo dhagaa darbachaa jettan karaa cufaa jiran jettan sana kan hiikkachiisuu danda'u kan dhaabuu danda'u dhimmi isaan hidhatan suniif yoo galma ga'e waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjeta jaakkaa keessa dhimmichi galma utuu hin ga'iin qeerroon illee dhagaa darbachuun niisu isin durallee dhaabachuun niisu eessallee dhaabachuun niisu dhimmi sun jiraannaan dhimmi sun hiikamnaanii jaarsummaa tokko hin barbaadu dhimmi amma yoo argitaniitu ta'e jaarsummaatu deemaa jedhanan illee hin argine jaarsummaan kun waraanaaf lola gidduu yookaan immoo nagaadhaa fi waan kana gidduu jaarsummaan hin barbaachisu adda bilisummaa Oromoo xinnummaa keenyaa ilaalaa guddanne nuti nuuf haaraa miti biyyuma keessattis beenna addi bilisummaa Oromoo duroo gamatti ilaalee tulluu jigsuu danda'a akkamittiin waajjira tokkollee banachuu dadhabe rakkootu mudateetu malee addi bilisummaa Oromoo hanga har'aatti waajjira banachuu hin dadhabne fakkeenyaaf waan Finashqannoo irra geellee dhagaa jirra hooggantoota adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jiran illee dhagaa jirra ituu addi bilisummaa Oromoo rakkoo jiru kana uummata isaatti gadi ba'ee dubbateeti qaamii sadaffaa isaan jedhan uummata kana waan ta'eef Oromiyaan maal akka isheen taatu isinis beektuu nutis beennaa jechaan kana yoo isaan isin dhagaan itti himuu danda'u qabdu. Inni biraani kan jeequmsi Oromiyaa keessatti ta'u akkas ta'aa jiru Oromoon mootummaa mataa isaa dhabuu isaati. Otoo mootummaa qabaannee biyya keenya irraa hin godaannu turre. Otoo mootummaa qabaannee abbaan arge dhufee qe'ee keenya irratti nu ajjeesu ture. Nuti amma kan barbaannu furmaata malee waliin haasofnee deemuu miti. Tolaanis badhaasaanis Gabratsaadiqis nu feemanu haasofsiisaa deebi'aa ture. Rakkoon furmaati nu nama barbaannu mootummaa mataa keenya mootummaa lafarraa nu buqqisne. Mootummaa rakkina keenya nuu furu dhaabbachuudha malee nuti lammaa kaasnee Baqqalaa kaa'u miti karoorri keenya. Yookaan immoo Baqqalaa kaasnee Jawaarii kaa'u miti. Sirni sun jijjiirame sirni nuun barbaannu sun gad dhaabbate mootummaa mataa keenya biyya mataa keenyaa ijaarrachuu barbaanna. Uummata Oromoo kaleessas taanaan namoota biyyaa dhufe. Ani ofii koof naannoo gara Begii kanatti hin guddadhe. Yoo buna ciraa dhufan illee lafa kenneefi buna kenneefiitu namoota Oromoomsaa ture. Oromoon namaa wajjin jiraachuuf uummati Oromoo suusii hin qabu. Uummata Oromoo ofitti hammatee jiraachisa malee hamataa miti Oromoon. Hammatee uummata kana jiraachisuu hin danda'a. Namooti nu wajjin jiraachuu fedhan immoo nu wajjin biyya keenya keessa jiraachuu barbaadan akka isaan hojjechuu danda'u. Mirga hojjechuu danda'u, mirga barachuu danda'u, mirga lubbuun jiraachuu qabu. Garuu mirga abbaa biyyummaa nurratti hin qaban. Abbaan biyyaa kan ta'uu danda'u Oromoodhaaf Oromoo qofaadha. Kan ittiin beekuu qabdan. Inni kan biraa gaaffii obbo Baqqalaan sila namoota sinduraaf dhagaa waan akkasii kan jechaa turan. Abbaa gadaa nuti duri abbaa gadaa nuti beennu abbaa gadaa yoo dubbiin jallatellee lolaaf uummata isaa leenjisee lolatti baasu ture. Namooti amma abbaa gadaa ta'anis jaarsolii biraa ta'anis dabballee OPDOti. Akkasuma akkas miti. Eenyuun dhageenya gaa? Eenyuutu dhageenya? Namni nuun duukaa deemne jennu nu fudhatee galaanatti nu naquu deemaa jira. Eenyuun dhaggeeffan? Namooti kun dhugaadhaaf dubbatu ta'ee
dhugaadhaaf akka gadaa kaleessaa sanatti yoo hojjetu taate qeerroon kun hundumtuu dhaga'uudhaaf qophiidha. Isa kana sirreessaa ittiin jedhaanii yoo isaanis hin dhaga'anii jechaan. Kaayyoon isaan lafarraa nu buqqisanii akka durii doolaarri biyya seenaa hin jiruun si'a. Doolaarri kun yoo seenuu baate namoota qeerraa buqqisanii ittiin doolaara kadhatu. Sinii gala miti? Nuti har'allee jechaadha. Kan nuun qabsoo gaggeessaa jirruufis itti qabsaa jirrus itti du'aa jirrus mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuudha malee eenyuun tokko rakkoon kun akka nu mudatu hin beekna. Abbaan barbaade dhufee abbaan barbaade bu'uu kana miti. Kaleessallee Iyyaasuun illee Oromoo ture impaayera kana keessatti yoo seenaa dubbistanii jechaadha. Kanaaf nuti Oromoo qofaan nu bushuudhaan qofa osoo hin taane rakkoon keenya kun kan guyyaan itti qabamu otoo hin taane har'a mataasa yoo wareegama barbaachisellee qeerroon kun hundaa wareegamaaf qophaa'eera. Yoo lubbuu baasuun barbaachisellee lubbuutti kaffaluuf qophiidha nuti. Kanaaf yoo hoggana nuti barbaannu hoggana akka uummati isaa fedhetti deemu malee akka fedhetti nu deemsisu hin barbaannu nuti. Har'as kana quba qabaachuu qabdu jechaadha. Inni kan biraa Abiyyiinis Lammaanis ta'e keenyuma. Isinis keenyuma abbaan barbaade keenyuma. Baqqalee mana hidhaadhaa baasuuf lubbuutti kaffalaa turre. Namoota qabsaa'ota biyyatti gashuudhaaf lubbuutti kaffalaa turre. Bilisummaa keenya argachuuf illee lubbuu kan nu kalfachiisu yoo ta'e qophiidha nuti jedhanii asirratti dubbachuu barbaada. Galatooma. Bara 2000 keessa miilineemiitti akkasuma uummati keenya buqqa'ee dararamee baay'ee miidhamee inni kaan du'ee baay'ee miidhamee ture. Yeroo sana namooti hooggansarra turan hooggansumti OPDO jechuudha difeensii godhanii turanii faccisanii turanii uummata kanarraa. Namoota sana keessaa namooti 12 itti murtaa'ee murtii umurii guutuu murtii du'aa itti murtaa'ee kan mana murtii jiran jiru. Namoota sana keessaa namni 3 lubbuudhaan wareegamaniiru lafa kanarraa. Namooti 9 garuu ammayyuu dararamaa jiru. Kanaaf jarri sun waan balleessan hin qabanii waan miidhanis hin qabanii ummata kanatti nama darbaa jiru ummata Oromoo irraa faccisanii murtiin kun irraa nuuf haa ka'u. Ani naman qaamaan beeku muraasa achi keessaa firas hin qabu garuu ummata kanaaf jedhaniitu yeroo sanatti nama akkas dubbatu akkas godhutu qabaannee har'a ummati keenya miileenaan buqqa'u ture. Kanaaf qaamni dhimmi isaa ilaallatu hundumtuu haalaan ilaalee atattamaan murtii kana irraa kaasee bilisaan akka gannu gadhiisuu barbaanna. Namoota kana 9 lubbuudhaan hafanii jiran. Ajajaan poolisii aanaa keessa jira. Hooggantoonni garaagaraa keessa jiru. Atattamaan murtiin kun irraa nuu ka'uu qaba. Isatti aansuudhaan komiin isin irraa qabudha isin lamaan irraa. Ifa manaa godhaa isintuu mootummaarra uummata kanatti haala hidheen amana. Isa kanatti aansuuni mootummaan akka abbaatti ilaalla faamilii spiriit wanta jedhamu uumee uummata geggeessuu danda'a innee amanna. Mootummaan kun garuu akkas miti. Dabuubiitti guyyaa 2 tuun gahin ga'anii iddoo biraattis akkasuma Finfinnee keessa naannoo Buraayyuu akkasii. Lixa Oromiyaarra garuu jibbii yeroo mallas lubbuu isaadhaan jiru barsiisaa ture ammayyuu jira. Iyyadanna waan baay'ees dhageenyeerra viidiyoodhaanis arginee dhaggeeffanneerra. ወደ ወለጋ አስፋልት ማስገባት ለኦኔግ ጫማ መግዛት ነው የሮቴ ዩኒቨርሲቲ ጅራ አማዩ ሞቱማ አማ ብየ ገጌሳ ጅሩ ከነ ኬሳ ኢምባኔ ድሚጉን ወሪ አንጎኒ ኦፒዲዮ ዱሪ ኦዲፒ አማ ነሞቲ ሰደን ስለመቃዳመን ኤቲኤም ወሬዳመን መቃመ ዞተ የራፍ ኤቲኤም ሚናማ ኢሳን ሰደን አማዩ ዲጋ ኦሮሞ ረት ሆጀቻ ጅሩ ዋይ ወራነ ብሉስማ ኦሮሞ ባይለለቡ ዋይ አደ ብሉስማ ኦሮሞ ባይለለቡ ባይ በረሱ ዋንከ ነገሩ አፋንን ባሰኔ ዋንከ ነገሩን በረስኒ ማሊ ማልታኒቱ ዋን ብራረቶ ቀለሚሳኒ እንድድጋ ሰከነረት ጎጌ asirrage goga qalamisani secretary qacaratani ittiin barreessisu beekna waan baay'ee gurraas qabnaa ijaanis wanta argine baay'ee beekna kanaafi isaan adabanurraa godhatani
waa'ee waraana bilisummaa Oromoo wal qabsiisee waraana bilisummaa Oromootti dabalee qeerroon bilisummaa Oromoo ummati Oromoo hundumtuu hidhachuu qaba. TPLFs ergamoota ishee waliin OPDO'n kufte warri moofaa jedhamtus ergamtoota ishee waliin warri birrii nyaattee ummata kana burjaajjestus saree maraatuu taatee guutummaa Oromiyaa keessa socho'aa jirti. Kanaaf ummata kana kan salphise ummata kana akka inni buqqa'u akka inni dararamu kan godhe hidhannoo dhabuusaati. Achi ol nutti hin baqatu ture ofirraa faccisa malee utuu hidhannoo qabaate. Kan keenya garuu ulee inni qabatee ittiin harree oofee gabaa dhufu meeshaa qara qabu waan akka cuubee kan inni qabatu ittiin bineensa illee yoo argate adamsees kan inni nyaatu muratas kan inni ittiin nyaatu irraa hiikanii ummata kana salphisaa ummata kana burjaajessaa ummata kana buqqisaa jiru ammayyuu. Kanaaf gama mootummaatiin hidhannoo eeggachiisuu isa jedhutti hidhannoo dabaluun waabaa'oo jabeessuun ummata Oromoo hidhachiisuun rakkoo daangaarraa furuun hin danda'amu. Asumaan iyyuu waan jedhu qaba waa'ee poolisii Oromiyaa fi kora bittinneessaa Oromiyaa. Kora bittinneessaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa utuu rasaasii harka jiraatee hin du'u ture. Rasaasa 4 itti kennanii gad erganii reeffa isaa fe'amee dhufe. Inni kaan immoo qabamee iyyuu badee achuma jira. Inni kaan immoo qabamee iyyuu badee achuma jira. Fudhatanii dibadan iyyuu lubbuu isaadhaan. Jiruuf hin jiranii isaanii namooti hin beekamne. Waabaa warraa hiikanii maal ta'uu fire? Inni isaan harka jiru iyyuu rasaasan qabu. Kilaashiin xiyyitii hin qabne dullaarraan addan baatu. Kanaaf isaanuma iyyuu rasaasuma iyyuu itti dabalanii kennanii fi hidhachiisuun isaanumaanuu jabeessuun murteessaadha. Inni kaasuu barbaadu yoo mata duree alabaa afaan yoo ta'e iyyuu dhimma magaalaa Finfinneef dhimma Dirree Dawaati. Magaalaa Finfinneef dhiigni dhangalaasne galaanan ta'a yoo daakame hin daakama. Lafeen nuyi itti cabsine Finfinnee mini guutummaa Itoophiyaa dallaa ta'ee ijaaruu danda'a. Maalirra ga'e gaaffiin keenya isaanis hoo gaaffii keenya. Dhimmi magaalaa Finfinnee maalirra ga'e? Nuun faayidaan barbaannu Finfinnee irraa abbaa biyyummaadha kan qabnu. Finfinneen seenaadhaanis dhugaadhaanis kan uummata Oromoof kan Oromoo qofaati. Yeroo darbe Finfinnee keessaa dhalataan Oromoonis namni kamiyyuu akka boodanii dhaadannoo dhageessaa turan. Abjuun taane ganama waan kaanii hin arginedhan. Isa kanarrattis mootummaan maal jedhee maal godhe dhimmi afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu jedhamu maalirra ga'e? Maaliif callisa mootummaan ammoo Oromootu bushaa gaaffiin kun hin deebi'anii gaaffii waggoota dheeraati yoo. Federaallee isaa fide lafa samiirraa gadi buusee fi waa qabbixxilee. Kanaafi dhimmooti kun moo ammas ganaa isaaniif falmina ammas ganaa isaaniif dhiiga dhangalaasna ammas ganaa duunaa waa'ee Finfinneetiif. Kanaaf atattamaan wantooti kun furmaata argachuu hiika godhachaa deemuu qabnaa jenna. Itti aansuudhaan dhimma shanee jedhamuun fuula feesbuukii irratti wanti maxxansamu wanti nama jibbisiisu jira. Addi bilisummaa Oromoo ija uummata Oromooti, uummatuma Oromooti, gaachana uummata Oromooti. Araadi jalqabe milkaa'uu qaba. Warreen olola kaasanii ammas diigumsaaf adda ba'umsaan hojjetan ba'uu qabu keessaa mootummaan dhugumaan araadicha dhugoomsuu qaba. Kanan ta'uu taanaan nageenya mirkaneessuun ammas dubbiin fakkaannedha. Kanaaf sirriitti itti yaadamuu qaba. Waa'een waraana bilisummaa Oromootti dabalee ummati Oromoo fi qeerroon Oromoo hidhachuun daangaa Oromiyaa kabachiisuu qabu. Jecha dhumaati. Kanarratti mootummaan sirriitti hojjechuu qaba.
Kanaaf ummati Oromoo nuun qeerroon Oromoos abaawotaanee dhalannee abaawotaanee jiraannaa abaawotaanee duunaa. Kanaan ala waan biraan qabna. Waa'ee amma filannootis turuus danda'u hin beekamu gaa wanti ta'us guyyaa guyyaatti wanti baay'een jijjiiramaa deema waan ta'eef waa'ee haaromsaa wal qabsiisee waa tokko jechuun barbaada. Haaromsa jedhamee mataarraa xinnoo waa xinnoon fooyyee miilla jalaan madaa ta'ee gara gaangiriiniitti jijjiiramee jiru baay'ee nama yaaddessa. Gaangiriiniirra madaan sadarkaa gaangiriiniirra erga ga'ee kutanii gatu malee yaalii fayyaatiin hin fayyu. Aanarra yoo laaltan, godinarra yoo laaltan, gandarra yoo laaltan, magaalaarra yoo laaltan haaromsi ta'ee hin jiru. Sooba. Akkuma sila kaasan jimmarraas fidanii qeellamirraa jimma geessanii horrorraa akkas kallattii biraatti deebisanii sanuma. Warruma kaleessa abbaa keenyaaf haadha keenya boosisaa nuun jalaa qabee deemaa turetu koornizii keessaa waraana bilisummaa Oromoo jiraachistu jedhanii koornizii diigaa turantu har'as biyya geggeessaadha. Har'as isaanumatu janutti dhimeeffata. Har'as isaanumatu akka barbaade godha. Kanaaf inni kun itti yaadamuu qaba. Haaromsa ergatee raadikaal cheenji amma dakaatti wanti sirriin hooggansi sirriin jiraachuu qaba. Kun hin ta'u taanaan bu'aan argamus waan jiru natti hin fakkaatu. Isa kanatti sirriitti ittiin hojjedha. Horaa bulaa galatooma. Nama barana bashoon ijatti baaste amata qeerransi nyaataa jette ijoolleen Harar. Nama barana bashoon ijatti baafte amata qeerransi nyaataa jette. Kanumaafuu jagnootiin ilmaan Oromoodha. Bara Hayila Sillaasee irraa kaasee hanga Dargii keessa dabranii har'a immoo qubee ummata Oromoo walii galchite tana ifa baasanii fuula keenya dura taa'anii nagaa wajjin wal arguuf Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kanumatti aansee nuti bara 1995 mootummaan akkuma beekamutti halkan gurraacha biyya gaarii isin geessina jee halkan gurraacha manaa nu baasee maatii teenya wajjin odoo shiggiree takkan qabatin godina Harargee lixaa fi Harargee bayaarraa dhufee godina Wallaggaa bayaa aanaa Saasigaa ganda handura baloo jaamu nu qubsiisee jira. Waraanni federaalaa kajaamu kun odoo nuun dubbifne orma garaa jala kaayyata dhaqee yaada ormarraa dhaga'e nuun himu. Akkuma san odoo nuti waraanni bira dhaqee nagaya nuun janiit manni 100 nurratti gubatee odoo waraanni naannoo teenya jiru odoo warreen hidhatan federaallinis makiinaa 3 qe'ee teenya jiru nu manni 100 baloo asirii bakka jamanirra nu gubatee nurratti gubatee sidditanyaa kajaamu gubatee akkan taanetti maatii teenya wajji halkan gurraacha manarraa baanee daa'imman nama 40 ol nu harkatti dhibamanii baay'ee rakkoo keessa jira. Bismillaahi kadhufelleen umrii nu haa dheeratanii obbo Joohar tokkummaa keenya akkam beekutti akka Jeneraal Taaddasaa Birrutti lammata dhalatee sammuu uummata keenyaa qaree jeetiin ilaala. Guyyaa tokko walgayii goone aanaa Saasigaa gubbatti nu yaamanii hogga walgayii goonu aboo akkana gurbaa tokko ijoollee rabbashaa jira maarroo boo gurbaa akkam. Ansan dura televizyiina nagarre amma gurbaan booka akkami ayyoo kiyya Abdumaalik janii tokko biyya teenya rabbashe duratti Harargee aanaa Ciro. Amma dhiiroo akka Abdumaalik sanii jee oduman taa'u warreen baratan fuudhanii footoo isaan agarsiisan. Umrii haa dheeratu biyya kanaa miti hanga Ustaraaliyaatti rabbi isaaf haa bal'isu yaanni isa quuqama ilmaan Oromoo qofa ka dubbatu hin dhagaye. Quuqama ilmaan Oromoo qofa ka dubbatu hin dhagaye. Kanaafu nuti duraanis Oromoodha. Bitti teenya Oromiyaadha. Namni nuti nurraa dhageenya akka Sheemmarrashaa Abdullee faarraa dhageenya. Guyyaa qawween maqaa Oromootiin hardiin mi'ee isaa bakka jamtutti dhukkaate annama keessa jiru jechuu isiniif hima. Sigaltee namni waliin beenye beektaa rakkoo qaba. Kanaaf biyya teenya ni ijaarranna namni tokko qofti nama ni ijaaru sammuu qeerrootii fi sammuun gartee warreen jajjaboon qeerroo dura jiranis wali geenyee biyya teenya ijaaruudhaaf baay'een fedhii qaba.
bilisummaan ananii nama beeku dhugaa. Bilisummaan ananii nama beeku dhugaa. Bilisummaa barbaannaa nuti hin seennu mukaa jenna. Barri kun baran dardarummaa qabu sirbi kun bahe. Arrallee baga Rabbi asiin nagahee qabsoo ilmaan Oromoo kana agarsiisee jechuudha. Farra tokkummaa humna imperialistoota yaa haada gabrummaa maal nu keessaa goota. Qeerroon Oromiyaa buqqisee si gataa. Qeerroon Oromiyaa buqqisee si gataa. Farra tokkummaa humna imperialistoota yaa haada gabrummaa maal nu keessaa goota. Qeerroon Oromiyaa buqqisee si gataa. Hanumaanu sirba kanaan hin dhaamsa isinii dhaama jagnooti ilmaan Oromoo hundaahu bismillaahi rabbi tokkummaa isaanii rabbi haa cimsiisu baga wal barre baga wal garre yaa Oromoo odoo biliyeena meeqa taanee jirru qabeenya keenyarraa agamne bar ilmaan keenya osoo jirruu dhumanii qabeenyi keenya gabayaa gaarii argachuu dadhabee bara 65 umrii tiyya keessatti maallaqa wal arguu dadhabuun gabrummaa nurra jirtu malee qotachuu dhabneetii miti. Gabrummaan haa buqqaatu. Gabrummaan haa buqqaatu. Gabrummaan haa buqqaatu. Ha Oromiyaaf hin taane haa badu. Ha Oromiyaaf hin taane haa badu. Oromiyaan haa misoomtu. Oromiyaan haa misoomtu. Fayyaa dahaa baarakallaa umrii dheeradhaa. Umri dheeradhaa. Umri dheeradhaa. Umri dheeradhaa.